Ashama akkam jirtu barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. Gaafii namoota baay'ee kan ta'e akkaawuntii baankii keenyaatii fi tiktaaka keenya akkamiin wal qabsiifachuu dandeenya? Maallaqa tiktaaka irraa dalaganne giiftii namni nuuf kenne haa ta'u, akkasumallee waan viidiyoo jalatti arganne haa ta'u, maallaquma kamiyyuu kan tiktaaka irraa arganne akkamiin gara baankii keenya ergatuu dandeenya? Lakkoofsa baankii keenyaatii fi akkaawuntii tiktaaka keenya akkamiin wal qunnamsiisuu dandeenya? Gaafii maamiltoonni keenya yeroo hedduu irra deddeebinna gaafatan keessaa isa ijoodha jechuudha. Anillee deebii keessaniif bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufeetin jira. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenyatti like share gochuu hin dagatina. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale tiktaak akkaawuntii keenya fi baankii keenya akkamitti wal qabsiifachuu dandeenya, waan tiktaak irraa dalaganne akkamiin baankii keenya irratti ergatuu dandeenya ka jedhuun isin barsiisa isiniin jedhee ture jechuudha. Salphumatti akkamitti akka dabarfatan bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu yeroo duraatiif jechuudha tiktaaka keessa seeneetiin isin argisiisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya yeroo tokkoof tiktaakni isa kana irratti cuqaasne keessa seennaa jechuudha. Sana booda tiktaakni keenya haala kanaan nuuf bana asirratti gadi buunee bakka profaayila keenyaa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha. Anam irratti cuqaaseen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Kuni tiktaaka keenyaa jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni haaraa taatanillee asumaan fooloo godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanaafuu maal goonaa tuqaa sadeen kanarra dhufnee yeroo tokkoof kilii goonaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tiktaakni keessan asirratti jechuudha vaalaansii bakka jedhu kana isiniif hin baafne jechuudha. Setting and privacy ka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha. Kallattimaan isiniif baasaa jechuudha. Nama kiyya asirratti naaf baasee jechuudha. Kanaafuu vaalaansii bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilii goonaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Kooyina isin keessaa qabdanillee haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni dalagatanii hin qabnellee jechuudha isiniif fida, kana rakkoo hin qabu jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe fuuldura isaatti view bakka jedhu ni argattu jechuudha. Tiktaakni tokko tokko immoo mallattoo settingii isiniif kaa jechuudha. Isin mallattoo settingii sanirra cuqaastu jechuudha. Ani amma view naan jedhee jira jechuudha. View ka jedhu kanarratti cuqaaseetiin gara fuulduraa deemaa jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilii godha. Sana booda kallattimaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti qabxii lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kooyina isin keessaa qabdanillee haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Qabxii lamaan inni qabatee nu dhufu jala kanatti jechuudha. Haala isin argitan kanaan exchange for coin akkasumallee withdraw jedhee haala kanaan qabxii lama qabatee nuuf dhufa jechuudha. Exchange for coin jechuun fakkeenyaaf kooyina keessaa qabdan san jechuudha. Gara kooyinatti jijjiirratu yookaan waan keessaa qabdan gara kooyinatti jijjiirratu jechuudha. Withdraw kanarratti yoo cuqaastan jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuti baankii wal qabsiisuuf deemna jechuudha. Paayipaliin akka nu wal qabsiifnuuf nu gaafataa jechuudha. Akkuma beekamu tiktaaka keessaa maallaqa yoo ni baafanne jechuudha. Waan keessatti dalanne yoo keessaa doolara ni baafanne jenne paayipalii yoo wal qabsiifne malee daayirektii jechuudha. Akka yuutuubii fi sooshaal miidiyaa biraa hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu warreen tiktaakni keessan haaraa ta'een kanallee isiniif hin fidu, isin kanuma isiniif fide irra cuqaastanii anamma withdraw irra cuqaaseetiin jira jechuudha. Paayipaliin wal qabsiisuuf deema waan ta'eef. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Gubbaa kanarratti akkuma isin argitan add payment method nuun jedha jechuudha. Kana jechuun gaa paayipalii keenya akka itti guunnu nu gaafata jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha tiktaaka keessaa maallaqa baafatuun dirqama paayipalii banatuu qabdanii jechuudha. Paayipalii immoo akkamitti akka banatan jechuudha. Chaanaala kiyya Oromaan jalaa ni argattu jechuudha. Isin barsiiseen ture jechuudha. Kanaafuu paayipalii keenya wal qabsiifatuuf add payment method ka jedhu kanarra cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Viidiyoo isaa immoo qabadheetiin isiniif dhufa paayipaliin daayirektii akkamitti akka wal qabsiifatan. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Asirratti gubbaa kanarratti jechuudha biyya isin keessa jirtan isin filachiisa. Yoo barbaadan gubbaa kanarra qastii tana tuttanii jechuudha biyya keessa jirtan filatuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti illee gabbuutan jechuudha jala kanatti PayPal ka jedhu ni argattu jechuudha. PayPal irra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Hordoftoota kiyya isteeppii baay'ee salphaa ta'een nama irratti cuqaaseetiin jira jechuudha. PayPal ka jedhu irratti isinillee haaluma kanaan irratti cuqaastanii jechuudha isteeppii baay'ee salphaa ta'e wal qabsiifatuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha koodii dijiitii afurii lakkoofsa keetirratti siif erginee jirraa nuun jedha jechuudha. Lakkoofsa PayPalii kanaan banatta sanirra dhattanii jechuudha koodii achirraa fudhatanii anamma koodii itti guutaan jira jechuudha yeroo kiyya waliin deemuufi. Sana booda kallattimaan jechuudha yeroo isin koodii itti guutan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Asirratti agreementii nu gaafataa jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha agreementii bakka jedhu kanarra cuqaastanii agreementii kana waliif galtee mallatteessituu jechuudha. Asirratti jechuudha barreeffama keessa
keessa jiru kana seera isaati. Kanaaf waliigaltee nam mallatteessa waan jedhamu agreement ni gootu jechuudha. Egaa isin agree gootanii haala kanaan jechuudha gara fuulduraa nu oofaa jechuudha. Amma asirratti jechuudha bakki murteessan asirratti add PayPal account nuun jedha jechuudha. Kun asirratti haala isin argitan kanaan accountii PayPal keetii add godhi nuun jedha jechuudha. Hordoftoota kiyya asirratti add PayPal account bakka jedhu kana ni argattu jechuudha. Bakka nan qalama diimaa itti isiniif mare kana jechuudha. Kanaaf yeroo tokko asirra cuqaasuun gara fuulduraa deemne accountii PayPal keenya kam duraan banannee qabnu email isa sirrii ta'e asirratti ni guunnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan email or phone number nuun jedha jechuudha. Log in with PayPal nuun jedha jechuudha. Tokko farate jechuudha. Kanaaf jechuudha amma asirratti jechuudha otoo hin dogongoriin email PayPal keenyan duraan bananne san asirratti ni guunnaa jechuudha. Isa sirrii jechuudha. Nama itti guuteen jira. Sana booda nextiin jala isaanii jirti. Next bakka jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Hordoftoota kiyya steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Amma ani itti guuteen jira nextiin godhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan enter your password nuun jedha. Password keenya itti guunna. Password kan PayPal kanaan duraan banne itti guunne log in jala jirti. Log in goonee gara dhumaatti deemnaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaan amma itti guuteen jira waan hundaa'u log in godheetiin jira jechuudha. Sana booda haala kanaan PayPal keenyan wal qabata kunoo haaluma isin argitan kanaan asirratti payout method order nuun jedhee jira jechuudha. Haala isin argitan kana raa'itii magariisa gubbaa kanarratti nuuf cuqaasee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya sana booda add payment method bakka jedhu kanatti ni eegganna. PayPal keenya hunoo direct jechuudha. Asirratti ol nuuf bahaa jechuudha. Kunoo amma guutummaan guututti wal nuuf qabate asirratti gadi buunee doolaara keenya USD bakka jedhu kanarratti cuqaasnee jechuudha. Hanga barbaanne itti barreessinee keessaa baafatu ni dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyya sana booda barreeffamni jala jiru kun ufumaan isiniif banama yeroo isin doolaara gubbaa kanarratti barreessitanii asirra cuqaastaniituma waan barbaadan keessaa baafatu ni dandeessanii jechuudha. Eega gara PayPalitti keessaas dabarfattanii sana booda PayPal keessaa akkaawuntii baankii keessaniitiin dabarfatuu dandeessan gara akkaawuntii baankii keessanirratti galfatuu dandeessu jechuudha. Akkaawuntii baankiitii fi PayPal akkaawuntii akkamitti wal qabsiifanna kan jedhu viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee kan isiniif dhufu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya dursa immoo PayPal banatuu qabdan jechuudha. Akkaataa PayPal itti banatan jechuudha viidiyoo hojjedhee chaanaala kiyyarratti gadi dhiiseetiin jira jechuudha. Linkii isaa description box yookaan viidiyoo amma isin barsiisaa jiru kana jalan isiniif kaahaa jechuudha. Komentii jalqabarrallee linkii isaa argatuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa PayPal karaa isa sirrii ta'een jechuudha. Kan maallaqa ittiin dalaguu dandeessan itti banatan jechuudha. Biyyoota hunda keessatti kan dalagu akkamitti akka itti banatan dalagee waan jiruuf linkii isaa as jalan isiniif kaaya. Viidiyoo makana jala komentii jalqabarraan ni argattu jechuudha. Linkii isaa akkaataa PayPal itti banatan jedheetiin jechuudha. As jala isiniif kaaya. As jala linkii irra cuqaastanii namoonni PayPal banatu hin beekne viidiyoo kana ilaaltanii banatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya isteepii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha. Maallaqa TikTok irratti dalagatan jechuudha. Kallattiin gara PayPal keessanii dabarfatanii PayPal irraa gara akkaawuntii baankii keessanitti dabarfatuu ni dandeessu jechuudha. Direct illee fakkeenyaaf weebsaayitii fayyadamtanii ergatuu ni dandeessan. Viidiyoo isallee guyyaa darbe isin barsiiseen ture jechuudha. Torbaan lama dura na fakkaate isin barsiisee ture. Sanillee linkii isaa jalan isiniif kaa jechuudha. Maallaqa TikTok irraa dalaganne direct akkamitti baankii keenya irratti ergatuu dandeenya PayPal maletti ka jedhu namoonni barbaadan gara weebsaayitii sanilleetiin ergatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Hordoftoota kiyya Hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsi guyyaa guyyaan nu isiniif kennaa jirru isiniif ifa akka isiniif galutti isin barsiisaa jirra moo akka isiniif hin galletti isiniif barsiisaa jirra akkasumallee bu'a qabeessa moo bu'a qabeessaa miti yaada keessan komentiin naaf gumaacha maarree viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafne kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa ta'atan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoon dabalata nama hunda dura guyyaa wanti nu gadhiifnu akka isin dhaqqabduuf mallattoo all notification tana irra kaa'uu keessan check godhadhaa isiniin jenna viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tuquu hin dagatina akkasumallee kontaaktiin keenya yookaan viidiyoon keenya kun namoota baay'ee bira ga'ee obboleeyyan hundinuu akka irraa fayyadamaniif garee adda addaa irratti share waliif gochuu hin dagatina isiniin jenna bakka isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessa akkasumallee chaanaala keenya
lammaffaf namoonni hangammatti maatii hin ta'in hoomii chaanala Oromoanii jala seentanii jechuudha dhuma irratti gadi buutanii Oxygen Media Network ka jedhu asitti ni argattu irratti cuqaastanii chaanala keenya kunillee subscribe gochuu hin dagatin agama page Facebookatiin kan hordofaa jirtanillee Oxygen Media Network irra kan hordofaa jirtan follow godhuu hin dagatin ani isinin jedha viidiyoon har'aaf isiniif qopheeffadhe asumarratti kan xumuramu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha